social media irratti si beeka. Tigisti Xilawaa akka jedhamtu rakkoo qaama miidhamummaatiin itti guddatti kuftee rakkoo sirra qaqqabee dhagaheen guyyaa har'aa kana gargaarsa siif barbaachisu taasisuudhaaf dhufne qaama miidhamummaan kun uumamaan immoo bifa kamiitiin rakkoon kan sirra ga'uu danda'e. Gaggabdoonni erguman aladhee erguman jedheeti ammamii turee na kuffisee na dhukkubuutti jalqabe. Qaamni koo immoo dhiyeenyuma miidhame. Gaggabdoon kun baay'ee waggaa baay'ees narra tureera. Qaama miidhamummaa kee fi rakkoo kee hubachuudhaan buloonni biyya alaatti kan argaman Kookii Urjii fi Dirribee Addaamuu kan jedhaman wiilcharii kana si bitanii jiru. Kan irraa hafe immoo kun immoo qarshii 5,000 qabadhu isaan hin eebbisu. Waaqayyo gooftaan isa naa eebbisu nagaadhaaf jireenya bal'aa isiniif haa kennu. Nagaa isiniif haa kennu gooftaa. Dabalataan egaa namoonni buletti keenya kana gargaaruu barbaadan baankii daldala Itoophiyaa 1,54 24 63 57 dha. Kan Awaash immoo duwwaa 134 71 15 35 86 dha jechuudha. Gosa bilbila kee duwwaa 9 duwwaa 38 Buletti keenya Tigisteen ani durbii isheetii hojjetaa wangeelaa Masgabuu Taammanaan jedhama. Naannoo Wallagga Lixaa ganda duwwaa 1 Dongoroorran jiraadha. Haa ta'u mucaan Tigistee Xilawuu jedhamtu kuni yeroo dheeraadhaaf dhukkuba jabaa maraamartootiin kan qabu epilepsii jedhamuun qabamte qoricha dheeraa liqimsiti ishee fayyaduu kan hin dandeenye ta'eetu jiru. Maatiin abbaa isheetii firummaa waan qabnuuf waan ishee gaggaafannuuf dhannee waan tokko hin qaban horii lafa deemaa hin qabaniin daakkoo hin qabanii mana namaa teessee utuu mana barumsaas barachuuf yaalii gochaa mana barumsaa duukaa immoo saamunaa malleen bitadheettee qarshii namarraa argachuuf jettee mana namaa teessu dhukkubni kun yeroo kuffisu achitti abidda keetti kuftee umurii dheeraa turte. Achi immoo dhoksanii gashanii gara baadiyyaatti ji'a 2 gaafa ergi isheen tortortee booda iyyaafadheetuun dhaqee kadhata ergaan godhee booda gaafa ilaalu namni kamiyyuu achi dhaabbachuu hin danda'u. Cincaa isheetii fi makiinaa konkolaataa fuudheen waldaa buusii kadhachiise. Kanaa booda gara hospitaala Abbaa Duulaa naannoo Gimbii jedhamutti yaalii jalqabaatii fi irraan kun jedhanii yaalanii dadhabanii ji'a 1 booda deebisanii miilli ishee kun akka itti citu godhanii birrii guddaa sanallee yeroo sana ofitti liqeeffachuu fi namoota kadhachuutiin sadarkaa kanarraa geenyee utuu jirru amma waaqayyoomti karaa obbolootaa fi obboleewwan amma nu bira jiranii fageenyarraa biyya alaas jiraniitiin mucaa kana biyya baay'ee fagoo ta'ee baadiyyaa keessatti naannoo ganda Orowwaa jedhamu irra jirtu barbaaddanii argitanii nu cina dhaabbattanii gargaaruu keessaniif guddaa waaqayyo isin haa eebbisu fayyaa guutuu isiniif haa kennu jireenya kamii olitti immoo jiraadhaa mul'ati isiniif haa qajeelu abjuun isiniin jechuun barbaada galatooma. Mucaan kun baay'ee dhukkubsattuudha. Dhukkuba gaggabduu qabdi. Maatii ishee baay'ee maatii akka qalleeyyiidha. Maallee hin qabanii mana namaa keessaadha kan isaan jiraatanii. Mucayyoon illee jireenya maatii kiyyallee jijjiira jettee mana namaati kan isheen jiraattu. Osoo kanaan jirtu dhukkuba gaggabduu waanta qabduuf abiddatti kufteeti kan isheen miidhamtee miilli ishee akkana ta'e. Atillee mucaa kana yaafattee mucaa kana akka isheen gargaaramtu haala mijeessuu keetiif illee waaqayyo isaa eebbisu. Obboleewwan keenya mucaa kana gargaaruuf ammallee itti jiran warra gargaaran illee waaqayyo isaa eebbisu jira.